Kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaaf qabadhee dhiyaadhan isinitti himaa oduu wajjinan Munawwar Ahmadi. Erga lolli kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru qabbanaa'ee booda Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa baay'inaan buufamaa fi uummata nagayaa hiraarsaa jiraachuun gabaafamee jira. Akka gabaasan Oromiyaa irraa nu dhaqqabeetti erga humnoonni TPLF duubatti deebi'een booda mootummaan federaalaa waraana isaa baay'ee Oromiyaa keessatti bobbaasuun ajjechaa jumlaa fi hidhaaf uummata saaxilaati jira. Haluma kanaan godina addaa saba Oromoo Walloo aanaalee torban jiran keessatti erga waraanni Tigraay godinicha gadhiisanii bahaniin booda raayyaan ittisa biyyaa Oromoota Walloo jumlaan ajjeesaa jiraachuu gabaasaan BBS Oromoo irraa nu dhaqqabe ni addeessa. Kana malees Oromoonni Karrayyuu kan jilli abbootii gadaa 14 ol humnoota mootummaatiin jala ajjeefaman ammas bifa wal fakkaatuun miidhamaa jiraachuu gabaasaan nu dhaqqabe dabaluun ibsee jira. Karaa biraatiin burjaajjiin dabballoonni paartii Bilisiginnaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidharraa gallakkifamuuf jechuun oofaa jiran haala qabatamaa mootummaan itti jiruun kana wal faalleessuudha jedha gabaasaan Oromiyaa irraa nu dhaqqabe. Ifaajidhaa fi amajajii qabsoon qabdu hundaa dhandhamatee sochirra kan jiru hawaasni Oromootis halkanii fi guyyaa qabsoo isaa godhaati jira. Akkasumas waan hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiru ilaalchiteetis uummanni Oromoo kallattii adda addaatiin biyya keessaa fi biyya alatti sagalee isaa dhageessaatiin jira. Haa ta'uti malee Bilisiginnaan adaduma waraanni itti hammaachaa deemuun adaduma isiin dadhabaa deemtuun roorroon uummatattis jabaachaa haalli jirus itti hammaachaa akkasuma qofaatiin diinagdeetis adaduma hammaachaa dhuftuun uummanni kun rakkoo hammaataa keessatti qofaati kan jiru. Kan ilaalchisee biyya kana keessatti yeroo ammaan tanaa gara lixa Wallaggatti ajjechaan jumlaadhaan raawwataati jira. Torbee dabree Naqamtee irratti kan raawwatee ture namoota 4 dargaggoota bakka takkatti kan ajjeesan hoggaa ta'u guyyoota kaleessaa fi dheengaddattis ammas dabalatee gara Beegii akkasuma Horroo Guduruu keessatti weerartoonni warra Amaaraa sadarkaa olaanaadhaan ummatoota keenya lafarraa buqqisaa kaanis ajjeesaati kan jiru jechuudha. Haga ammaan tanatti gara jiddu galeessatti illee keessattuu gara Shawaa lixaa kibba lixa Shawaatii fi akkasumas naannoo Sabbatatti roorroon deemaa jirtu galaan burraayyuudhaa fi naannoo kanatti namoota hidhuun ajjeesuun dararuudhaa fi akkasumas keessattuu halkanii fi guyyaa maqaa labsii yeroo hatattamaatiin uummata kana gidirsaati kan jiranii naannoo kanarrattis shakkii waraana bilisummaa Oromootiin sossoo'uutu jechuudhaan uummata kana halkanii fi guyyaa maqaa shaneetiin hidhuun dararuun manguddoota ajjeesuun gochisuu kanneen isaan ammana jedhamee hin tilmaamamne tilmaamuun nama dhibu tun raawwatamaatiin jira. Lolli gara kaaba Itoophiyaatti godhamaatiin jiru uummata Oromoo irratti yookaan ammoo dhiibbaa siyaasa Oromoo irratti maal fida jennee halkanii fi guyyaa barruuwwan garaagaraa akkasumas xiinxaloota adda addaa garagalchinee ilaallu malee uummata Oromootiif ammaan dhiibbaa akka ta'aa jiru namuutuu fi sagala lafti gara Wallootti argamtu mataa uummata Oromooti kaleessaas mootummoonni gara kaabaa uummata Oromoo Oromummaa isaanii irraa mulquudhaaf sanyii lafarraa duugaa jiranii ammas ammoo Bilisiginnaan haala hammaataa ta'een uummanni Walloo loloota hedduu jidduutti dhumaate kan jiran keessattuu uummanni Oromoo Walloo buqqaatii beelaa fi akkasuma immoo waraanaatiin buqqa'an malee Oromummaa isaaniitiif jecha uummata naannoo Amaaraatiin lijuwaayilii naannoo Amaaraa yookaan ammoo duula Minilik Juun dhumaa jiraachuu itti ufanii kan jiru. Torbee dabre kan nama ajaa'ibsu namoonni 32 bakka takkatti ajjeefamanii hanga guyyaa kaleessatti lafaa ka'uun dhabuun isaanii gocha suukanneessaa uummata Oromoo irratti deemaatiin jiru. Uummanni Oromoodhaa kun uummanni Walloo buqqaanii gaafa gara Finfinnee dhufan warri Amaaraa shannummaa lakkaawanii eega keessaa baasaniin booda warra Walloo kan Oromummaa qaban Oromoodhaan addaan baasanii akka isaan of argachuu hin dandeenye gargaarsa kollee dhabanii magaalota gurguddoo kanatti kan naannoo Amaararraa naannoo keessattuu waraanni irratti deemaa ture irraa buqqaanii kan jiran saaxilamanii kan faca'anii jiran ta'uu odeeffanneeti jirra. Haa ta'uti malee amma guyyaa kaleessaaf dheengadda torban kana keessa qofa haleellaa jiroonni naannoo Kamisee akkasuma immoo naannoo Daawwee Artummee Fursii gara naannoo Afaddaan keessatti waraanaan haleelamaati jiranii guyyaa guyyaarraa du'aati jiranii uummanni Oromoo keessattuu warreen Wallootii fi daangaa kanarraa kophaatti miidhaman ol dhaggeeffachuudhaan deeggarsi barbaachisu godhamuu fi ammas humnittummaan gara Walloorra sassootu kanneen Oromoodhaa qindaa'anii duula gara uummata Oromummaa isaaniif Walloo irratti deemaa jiru akka irraafachisuu fi waraanni bilisummaa Oromoo kanneen itti jiran uummata Oromoo wajjin qindaa'ee haala irratti deemaa jiru kana akka irraa jiru dhaabbatu nutis gamanumaa dhaamuu barbaanna. Walloon waloo keenyaan tiifannee Oromummaa isaanii Oromoo kaanii wajjin walitti galfannee akkasuma immoo Oromiyaa walaboomte keessatti Walloon akka ol kaatee dhaabbattuuf arraan tan immoo wal cinaa dhaabbachuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef haalli uummata Walloo irra mootummaan Bilisiginnaa Oromummaa isaaniitiif Amaaraa wajjin ta'ee irratti dhiibaa jiru uummanni Oromoo guutuutti kan balaaleffatu ta'uu nutis gamanumaa dhaabnaa horaa bulaa. Oduu keenya itti aanuun jimaan Harargee irraa jiddugala magaalaa Finfinneetti gatii akka hin qabaanneef shirrii hojjetamaa jira jedhan daldaltoonni.
Jimaan Harargee lamaan irraa fe'amee magaalaa Finfinnee keessatti gurguramuun abbootiin jimaa fi daldaltoonni kumaatamaan lakkaa'aman irraa fayyadamaa turuun ni beekama. Dhiyeenya kana ammoo daldaltoonni jimaa Harargee magaalaa Finfinnee keessatti daldalan kanneen waldaan gurmaan mootummaan iddoon hojii itti hojjechaa jirru saarii sirraan buqqisuun bakka hojii dhabne jechuun komachaa turan. Guyyoota muraasa dura waldaalee daldaltoonni hundeeffatanii turan qaamonni mootummaa diiguun kanneen caasaa mootummaa ta'aniin bakka buufamuu fi iddoo duraan itti hojjechaa jiran irraa kaafamuun yeroo ammaa markaattotti mana dhiphoo keessatti haala rakkisaa keessa jiraachuu himan. Daldalaan jimaa Harargee irraa Finfinneetti daldalu tokko akka BBS'tti himetti yeroo jimaan Harargee keessatti qaalii ta'ee fi qotee bultoonni bishaaniin magarsanii gara Finfinnee ergaa jiranitti iddoo jimaan itti gurguramu dhoowwatamuun jimaan gatii akka dhabu taasifamaa jira. Kun ammoo jimaan Harargee akka magaalaa guddittii biyyattii keessatti gatii gaarii hin qabanne waan itti yaadamee hojjetamaa jirudha jee. Adoolessa 29 akka gabaasa miidiyaaleen mootummaa komii daldaltoota jimaa gabaasanitti turan. Akkaataa gabaasichaatiin jimaan godina Harargee lamaan irraa dhufe bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Qaaqee Qaallitti aanaa 6 iddoo saares jaamtutti daldalamaa ture. Iddoo kanatti daldaltoonni waldaalee shaniin gurmaan jimaa qonnaan bultoota irraa isaaniif ergamu gatii itti godhuun ofiifis jireenya isaanii ittiin utubaa turuu gabaase. Komii daldaltoota irratti yaada kan kennan hojii raawwachiiftuun kutaa bulchiinsa magaalaa Qaaqee Qaallitti adde Fatihaa Muhammad laftichi murtee kaabineen bulchiinsa magaalaatiin akka investimantiif kenname eeruun murtoo kanas of duba deebisuu akka hin dandeenye himaniiti turan. Akka dhalataan Oromoo dubbifne tokko himutti guyyoota lamaan dabran keessa ammas irraa deebiin hojii raawwachiiftuu Qaaqee Qaallitti adde Fatihaa Muhammaditti komii galfachuu himee deebisas hin arganne jee. Walumaa galatti haalli gabaan jimaa Harargee Finfinnee keessatti irra jiru bifa baratamee hin beekneen shirra irratti xaxamaa jiraachuu fi daldaltoota jimaa ta'ee jedhanii magaalaa keessaa baasuuf kan kaayyeeffate ta'uu namni dubbifne kun himee jira. Filmiin fayyaadee jiruuf jireenya Oromoo Harargee irratti xiyyeeffate lammii Meeksikootiin hojjetame badhaasa Oskaariif qaadhimame. Dhalattuu Itoophiyaa fi lammii Meeksikoo tan taate Jaasikaa Bashiir filmii fayyaadee jedhamu kan afaanota sadiin qindaa'ee hojjette badhaasa kanaaf akka qaadhimamu goote. Badri Yusuf dabalata qaba. Filmiin jiruuf jireenya Oromoo Harargee irratti fuulleffate kan lammii Meeksikootiin hojjetame badhaasa guddicha Oskaariif qaadhimame. Dhalattuu Itoophiyaaf lammummaa Meeksikoo tan qabdu Jaasikaa Bashiir filmii fayyaadee jedhamu kan jiruuf jireenya uummata Oromoo Harargee irratti xiyyeeffate hojjettee jirti. Jaasikaan filmiin kun afaanota sadii afaan Oromoo, afaan Harariif afaan Amaaratiin akka hojjetamu godhuun afaan Ingiliziitiin seenessitee namoota hedduu bira akka gayuu fi xiyyeeffannoo addaa akka argatu goote. Bu'uuruma kanaan filmiin kun badhaasa Oskaarii 94ffaa damee dokumantarii jalatti badhaafamuuf qaadhimamee jira. Filmiin 15 damee kana jalatti badhaasaaf qaadhimamanii jiru. Badhaasni Oskaar yookaan Akadaamiin Awaardii bara baraan kan kennamu yeroo ta'u dameelee 10 diriirsuun badhaasa kennuun beekama. Jaasikaa Bashiir filmii kana hojjattee xumuruuf ganna 10 akka itti fudhatte maddeen oduutti himte. Filmiin kun jiruuf jireenya hawaasummaa uummata Oromoo Harargee irratti kan fuulleffatu yeroo ta'u wantoota akka weedduu darashii guuzni yeroo ooyiruu aramu yookaan ammoo haamu jiru taatee waliigalaa kan ta'e dargaggoo Muhammad Aariif hiriyoota isaa waliin ooyiruu keessatti yeroo haasa'uu fi dargaggoonniif shamarran akkaataa gara biyyoota Arabaa itti godaanan irratti waan baay'ee ibse. Hiriyaan Muhammad ammoo gara Awurooppaa imaluuf akkuma manaa bayeen humararraa gara Hararitti deebi'e. Muhammad ammoo haati mana isaa biyya Arabaa waan deemteef baay'ee yaadan dhiphate. Ishii bira deemuufis hawwii qabaachuu filmii kana keessatti hammatamee jira. Jaasikaa Bashiir Meeksikoo Siititti kan dhalatte yeroo ta'u hanga ganna 16tti Hararitti guddatte. Daayirektara filmii kanaa ta'uunis shoora guddaa qabdi. Maatiin Jaasikaa Harar jiraachaa osoo jiran bara goolii diimaa keessa ishii ganna 16 fudhatanii deeman. Jaasikaan uummata keessatti dhalatte hin daganne ganna 20ffaa ishiitti Hararitti deebite. Sababni isaatis akaakiyyee ishii ganna 98 gaafachuu fi dhufaatii ishii kanaanis kaameeraa xiqqaa qabduun dhaamsa akaakiyyeen ishii abbaaf dabarse waraabuu eegalte. Akaakayyuun ishiitis dhaamsa abbaaf ergeen yaa Huseen maaliif hin dhufne an dulloomee qaamni kiyyas ganna dhiisuu dide si arguun fedha kootu na booqachiisi jaa. Ergaa kana yeroo dhaggeeffattu galaana filmiitu sammuu Jaasikatti dhufe.
ganna kudhan waan argitee fi waan dhageessu mara waraabdee filmitti jijjiiruun bu'aa bahiin ishii badhaasaaf akka qaadhimamu goote jaasikaan barnoota filmii USL irraa kan eebbifamte yeroo ta'u hiihuu daansi on wood fi heerit jedhamu hojjatte filmiin faayadayii amma duras festivaala beekamaa viijin duuriil jedhamu kan waggaan biyya Switzerlanditti qophaa'u irratti badhaafamee jira. Filmiin faayadayii amma duras festivaala beekamaa viijin duuriil jedhamu kan waggaan biyya Switzerlanditti qophaa'u irratti badhaafamee jira. Gama biraatiin miidiyaaleen gurguddaan addunyaa kanneen akka The Economist, New York Times fi Verit jedhamaniif kanneen biraa waa'ee filmii kanaa gabaasa dhiheessanii jiru. Namoota bebbeekamoo akkanaatiin filmiin hawaasa tokko hojjetamuun rakkoo hawaasni sun keessa jiruu fi eenyummaa saba sanii caalatti calaqqisaa jiru kanneen filmii kana daawwatan. Mariin siyaasaa Itoophiyaan gaggeessuuf deemtu qaamolee hidhatan yoo hin hirmaachifne bu'a qabeessaa miti jechuun rogeeyyoonni ibsan. Gama biraatiin ministeera deetan ministeera hajaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Hussein barreeffama gabaabaa fuula Tiwiitara isaanii irratti maxxansaniin mariin biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiru TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo hin ilaallatu jechuun barreessan. Dabalata oduu tanaa Arif Ahmad qindeeffate. Mariin siyaasaa Itoophiyaan gaggeessuuf deemtu qaamolee hidhatan yoo hin hirmaachifne bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u jechuun ogeeyyotaan komatamaa jira. Mariin taasifamuu nageenyaa fi tasgabbii waaraa akka fiduuf qaamolee hidhannoon sosso'an dabalatee paartileen siyaasaa hundi hirmaachuu qabas jaan ogeeyyiin dhimma siyaasaa walitti bu'iinsaa fi marii biyyaalessaa irratti hojjetan. Yuunivarsiitii London SOAS'tti siyaasaa walitti bu'iinsaa qorataa kan jiruu fi wal dhabdee furuu fi nageenya ijaaruu irratti hojjetaa kan ture Barakat Dirribaa mariin biyyaalessaa qaamolee siyaasaa hunda walitti fiduu akka qabu dhaaman. Itti dabaluunis obbo Barakat Dirribaa akka amantaa kiyyatti marii biyyaalessaa hunda hammataa hirmaachisaa fi bu'a qabeessa godhuuf amma haalli jiru hedduu mijataa miti. Haala mijataa uumuuf ammoo waraana deemaa jiruun wal qabatee dhukaasni dhaabbachuu akka qabuu fi hidhamtoota siyaasaa jiran hiikuun barbaachisaadha jee. Amma dura Itoophiyaa keessatti mariin biyyaalessaa hirmaachisaa fi hunda hammataa ta'ee godhamuu dhabuu isaatiin uummata biyyattii qoodee jira. Waraanni amma biyyattii keessa jirus sababuma kanaan kan dhufe jechuun dubbate obbo Barakat Dirribaa. Ogeessi waggoota 3 dabran marii biyyaalessaa irratti hojjechaa turanii maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan tokko yaada BBC'f kennaniin yeroo ammatti siyaasaa Itoophiyaa shakkiin dhuunfatee jira jee. Jalqaba irratti amantaa uummataa uumuun ni barbaachisa. San godhuuf warra hidhaman hiikuun dhaabbilee shororkeessummaan himataman irraa labsiisan haquudhaan marii biyyaalessaa eegaluun dura waraana dhaabuun barbaachisaa jee. Haala waraanni fi shakkiin jiru keessatti marii biyyaalessaa godhuun kan hin danda'amnee fi qaamolee hidhannoon qabsaa'an dabalatee qaamoleen hundi yoo irratti hirmaatan bu'a qabeessa ta'uu danda'a jee. Itti dabaluunis qaamolee hidhannoon sosso'an osoo hin hirmaachifne warruma Finfinnee keessa jiran walitti qabatanii kan mari'atan yoo ta'e asumaa lafa dhiituu taati malee nageenyaa fi tasgabbii biyya tanaatiif furmaanni waaraan dhufuu hin danda'u jechuun ibsee jira. Mootummaa dabalatee paartileen mormituu fi dhaabbileen idila addunyaa waa'ee marii biyyaalessaa dubbataa jiraachuun isaanii yeroon kun yeroo sirrii tahuu agarsiisa jee ogeessi kun. Ogeessi waggoota 3 dabran dhimmicha irratti hojjechaa turan yaada BBC'f kenneen mariin biyyaalessaa yoo xiqqaate qooda fudhattoota 3 guuttachuu kan qabu yeroo tahu qaamoleen maricha irratti hirmaatan bifa hunda isaanii hirmaachiseen haala mijjeessitoota qaamolee walaba ta'anii marichaaf haala mijjeessanii fi mootummaa itti bahiinsa marichaa hojiirra oolchuuf kutannoo siyaasaa qabuutu barbaachisa jechuun dhaame. Haaluma kanaan mootummaan akka qooda fudhataa tokkotti hirmaata malee adeemsa marichaa to'atuu akka hin qabnes dubbateeti jira. Gama biraatiin ammoo ministeerri deetaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Hussein mariin kun heera biyyaa fooyyessuu fi riifarandamii dabalatee dhimmoonni hundi kan irratti mari'ataman tahuu miidiyaa Tarkii Anaadoolutti himanii jiru. Kana malees ambaasaaddar Redwaan Hussein yaada fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin mariin biyyaalessaa kun waa'ee TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo kan ilaallatu miti jechuun ibsan. Dabaluunis TPLF hiree marii biyyaalessaa kanarratti hirmaatu kan argachuu danda'u yoo hidhannoo hiikkatee hooggantoota barbaadaman dabarsanii kennan qofa je'ee jira.
Kamisa dabre paarlaamaan Itoophiyaa yaa'ii geggeessan wixinee labsii koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuuf dhiyaate irratti mari'ate yaada dabalataa irratti kennuuf koree dhaabbii dhimma seeraa haqaa fi dimokiraasitti ergee jira. Yaadni koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuu kana ifoome koreen hojii raawwachiiftu paartii badhaadhinaa marii biyyaalessaa hunda hammataa geggeessuun barbaachisaa ta'uu ibsuu hordofee manni maree ministeerota wixinee labsii qophaa'e irratti mari'ate akka raggaasifamuuf paarlaamaaf wayita dabarsetti ture. Itoophiyaan ammaan tana waraana walii waggaa tokko oliif turee fi badii guddaa geessisaa jiru keessa yeroo jirtu kanatti dhaabbilee idil addunyaa dabalatee humnoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran barbaachisummaa marii biyyaalessaa irra deddeebiin kaasaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa kana yooma akka geggeessuu fi eenyufaan akka maricha irratti hirmaatan dabalatee dhimmoota marichaan wal qabatan hedduu hanga ammatti bal'inaan waan ibsee hin qabu. Garuu paarlaamaa Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaan mootummaa obbo Tasfaayee Beeljigee waa'ee wixinee koomishinii marii biyyaalessaa ijaaruu irratti yaada kennaniin waldhabbii hayyoota siyaasaa biyyattii jidduu jiru furuudhaan sirna dimokiraasii ijaaruuf mariin akka godhamuuf koomishinii kana ijaaruun akka barbaachisaa ta'e himanii jiru. Koomishiniin marii kana geggeessuuf ijaaramu kun dhiibbarraa bilisa tahee akka dalagu kan taasifamu ta'uu fi waggaa sadiif akka turutti kan hundaa'e yoo ta'u garuu akka barbaachisummaa isaatiin laalamee dheerachuullee mala jechuun ibsee jira. Dhaabbilee siyaasaa waggoota lamaan dabran keessa marii biyyaalessaatiif waamicha godhaa turan keessaa tokko kan ta'e koongiransiin federaalawaa Oromoo gama mana marii paartilee siyaasaa Itoophiyaatiin afeerraan godhamee fi irratti hirmaatuufis qophiirra akka jiru himee jira. Kaafaawwan ibsa onkoleessa 15 bara 2020 akka baaseen rakkoo siyaasaa biyyattiin amma keessa jirtuuf mariin biyyoolessaa haqa qabeessa dhugaa fi hunda hirmaachise qofaatu furmaata jechuun haal dureewwan marichaaf ni barbaachisan jee ibsee ture. Kana malees addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin waa'ee marichaa waan miidiyaa irratti deemaa jiruun alatti homaa quba akka hin qabne dubbii himaan paartichaa Lammii Gammachuu BBC'tti himee jira. Paartiin isaanii marii siyaasaaf qophii ta'uu kan hime obbo Lammiin garuu marichi bifa walaba taheen geggeeffamuu isaatiin wal qabate koomishiniin mootummaan hundeessuuf deemu walaba taha jennee amantaa irraa hin qabnu jaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa namoota caasaalee mootummaa keessatti uummatatti roorrisan irratti tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ibse. Ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa muddee 22 takka baaseen qaamolee tajaajila haqa qabeessa uummataaf hin laanne seeraan gaafannaa jee. Itti fufuunis mootummaan riifoormii gummaa'insa haaraa siviil sarviisii hanga gaditti diriirsuun uummata isatti dhiyaatee tajaajila barbaachisu kennuu eegaluu kan ibse mootummaan naannoo Oromiyaa garuu gaggeessitoonni fi hojjettoonni mootummaa quuqama uummataa qaban akkuma jiran kanneen lakkoofsaan baay'een ammoo tajaajila uummanni barbaadu dhoowwachuun uummata boochisaa oolan jiraachuu ibse. Dabaluunis hawaasni tajaajila seektaroota mootummaa keessatti argachuu maluu dhabee dhimma yeroo gabaabaatti fixachuu danda'u deddeebi'uun ni mul'ata kan jee ibsichi. Wayita kanas namoonni tajaajila barbaadu sun baasii isaa hin malleef saaxilamuun cinatti hojii misoomaa irratti bobba'ee diinagdee biyyaatii fi dhuunfaa isaa fooyyessuu danda'u qisaasaa turuu ibse. Kanneen seektaroota mootummaa keessa ta'anii kana godhanis akka jiran komii uummatarraa ka'uun eeruu ibse. Iddoo tokko tokkotti hooggantoonni hojjettoota mootummaa hojii isaanii qixaan raawwachuu dhabuun abbaa dhimmichaa deddeebisan waajjira cufanii diida keessa oolan kanneen abbaa dhimma harka keessa laalan kanneen yeroo hojii hin kabajne tajaajila haqa qabeessa hin laanne jiraachuun osoo beekamu tarkaanfii fudhachuun sirreessuu mannaa akka nama hin agarree fi hin dhageenyetti maalna dhibdeen bira dabramuun mul'achaa jira jee. Yeroo ammaa wayita diinni keessaaf alaan uummata biyyattii irratti wal ijaaranii socho'aa jiranitti gaggeessas ta'ee hojjetaan mootummaa tajaajila kennuu maruu dhoowwate uummata hiraarsuun diina biyyattii irraa adda baafamee hin ilaalamu kan jee ibsichi. Hooggantoonni seektaroota sadarkaan jiraniif dursitoonni gareetis amala kaleessaatiin kana booda deemuun akka hin danda'amne hubachuun naafoo qisiif nooqaa keessaa ba'uun hojjettoota isaa hordofuu qaba jechuun akeekkachiisee jira. Ibsichi itti fufuun namoonni tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa uummataaf hin laanne tumsitoota diinaa waan ta'aniif itti gaafatamummaa jalaa hin baanii jee. Kanaafuu kira sassaabdoota seektaroota mootummaa keessa da'eeffatanii hanga abbaan dhimmaa harkaan deemutti tajaajila dhoowwachuun uummata keenya rakkisan qorachuun akkasumas uummannis baasee saaxiluun seeraaf dhiyeessuun dhimma yeroon kennamuu fi miti jaa ibsichi. Dhumarratti qaamolee waajjira mootummaa keessa ta'anii ta'ee jaanii uummata boochisan itti gaafatamummaa waan qabaniif koreen taaksii foorsii pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu hanga sadarkaa gaditti hundeeffamee hojiitti galee jiraachuu ibse. Ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baase kun
caasaalee mootummaa keessaa namoota siyaasa biratti xiyyeeffatan karaa irraa kaasuun badiilee mootummaan waggootan dabran uummata irratti hojjete namoota muraasatti qabuun uummata araarfachuuf kan kaayeffatedha jedhamaa jira. Dhiyeenya kana rogeessi Oromoo Yaayaa Bashiir barruu gabaabaa fuula feesbuukii isaa irratti odeessa jechuun maxxanseen Oromoota fayyaaleeyyii sabaaf quuqama qaban biltsiginnaa keessatti hafan funaananii buqqisuuf qophiin xumuramee jira. Kunis walgahii biltsiginnaan magaalaa Baardaar keessatti jidduu kana taa'ame irratti ajaji dabreen akka ta'e mirkaneeffannee jirra. Eenyutu eenyu dursa laata seenan deebii qabaata jechuun guyyoota muraasa dura maxxansee ture. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa amansiisaa fi hunda hirmaachisee akka eegalu Ameerikaan irra deebi'uun gaafatte. Kana kan jedhan dubbii himaa ministeera alaa Ameerikaa tibbana wayitaa tuuta miidiyaaleef ibsa kennaniini. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price ibsa miidiyaaleef kennaniin gaanfa Afrikaatti jila ergamaa addaa kan ta'an Jeffrey Feltman dhiyeenya kana gara Itoophiyaa imalee turuu eeree jira. Haalli naannoo sanii jijjiirama kana argamsiisu yoo ta'e gama jaarsummaatiin Waashingtan haala akkamiirra akka jirtu gaafii dhiyaateefii jira. Ned Price deebii kenneen nuti akka milkaa'u kan barbaannu lolli hatattamaan akka dhaabbatu dhiittaa mirgoota namoomaa dhaqqabaa jiru akka dhaabbatu Tigraay fi naannolee kaaba Itoophiyaatiif gargaarsi namoomaa dhorkaa malee akka dhaqqabuu fi walitti bu'iinsa biyyattii qofa osoo hin taane gaanfa Afrikaaf balaa ta'e furmaata akka argatudha jedhan. Dabaluunis waraanni walitti bu'iinsaaf furmaata akka hin taane beekna kan jedhe Ned Price. Kanaaf dippiloomaasiin furmaata isa duraa dhumaa fi walitti bu'iinsa kana furuuf furmaata tokkicha ta'uu isaaf deeggarsa qabnu ni mul'ifna jedhan. Itti fufuunis mootummaan Itoophiyaa amansiisaa fi marii biyyaalessaa hunda hirmaachise akka jalqabu irra deebiin gaafannaa jedhe Ned Price. Kana malees dhugumatti humnoonni Tigraay naannolee kaaba Itoophiyaa keessaa bahuu isaanii gabaasaaleen jiraachuu hubannee jirra kan jedhe qondaalli USA kun akkuma beekamu humnoonni Tigraay akka deebi'an dabalatee lolli sun akka dhaabbatu gaafataa turre. Gargaarsa namoomaatiif daandiin akka saaqamu dhiittaa mirgoota namoomaa akka dhaabbatu walitti bu'iinsi mariin akka furamu yeroo dheeraaf gaafataa turre jedhan. Humnoonni Tigraay gara Tigraayitti deebi'uu arginaan nu gammachiisa kan jedhe Ned Price kan nuti gaafataa turres kanuma. Kanaaf dippiloomaasii bal'aa ta'eef daandii saaqa jennee abdannaa jedhan. Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti waggaa tokko oliif deemaa tureen gamtaa Awurooppaa dabalatee Ameerikaan irra deddeebiin lolli kun akka dhaabbatuu fi wal dhibdeen jiru karaa nagaatiin akka furamu gaafataa turanis lolli kun ittuma fufuun gaaga'ama siyaasaa fi diinagdee hamaa keessa seenuun ni beekama. Somaaliyaa bulchiinsa Puutlaandii keessatti lola waliinii gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 15 ol ajjeefamanii kanneen biraa hedduun madaayan. Bulchiinsa Puutlaandii magaalaa Bosaasoo keessatti halkan edaa fi ganama irraatis lolli cimaan miidhaa geessisee adeemsifamaa jiraachuu BBC'n gabaasee jira. Lolli kun waraanaa fi humna nageenyaa Puutlaand yookaan Puutlaand Security Force jedhamu ta'uu isaati maddeen kan gabaasan. Puutlaand Security Force shororkeessitoota loluuf humnoota ijaarame yeroo ta'u sababa pireezidaantii Puutlaand Said Abdullaahi Deeni hoogganaa garee kanaa aangorraa kaasaniif fincilanii ijaamee jira. Lola edaa toora sa'aatii 11 fi daqiiqaa 40 irratti eegalee kanaan namoonni hedduun madaa'uu fi qabeenyi akka konkolaataas haleelamanii jiru jedhame. Guyyoota lameen dabran kana lola adeemsifameen namoonni 15 ajjeefamuu fi hedduun madaa'anii jiran. Bulchiinsi Puutlaand ibsa irraa baaseen hooggantoonni Puutlaand Security Force lola kana hammeessaa jiru hatattamaan akka dhaabu gaafatee jira. Hoogganaan humna nageenyaa Puutlaand yookaan Puutlaand Security Force jedhamu ammoo waraanni seeraan ala haleellaan irratti raawwate jechuun himate. Lolli edaa kun erga kaleessa ministeerri nageenyaa Puutlaand Abdusamad Mohammad Gallaan dhukaasni akka dhaabbatu labsan booda isa cimaadha jedhame. Mootummaan federaala Somaaliyaa yeroo dheeraaf lola guyyoota 3 Bosaasoo keessatti adeemsifamaa jiru kanarratti ibsa baasee jira. Ibsi masaraa mootummaa irraa bahe haal duree tokko malee lolli akka dhaabbatu akeekkachiisa. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Abdullaahi Farmaajo qaamoleen lamaanuu yaalii araaraa hayyoonnii fi manguddoonni adeemsaniif akka abbooman gaafataniiti jiran.